Ifake sanjirada ifajireenyi ko Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Nagaa Waaqayyo bakka jirtan hundumatti siif haa baay'atu. Kan jirtu hundi keessaniyyuu maqaan Qulqulluusaa Addisuun jedhama. Dubbii sagalee Waaqayyoo haasa'uu nan jaalladha. Kanaaf isinitti himuun dhufee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo bara keessan yeroo keessan hundumaayyuu haa eebbisu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma yeroo kana immoo sagalee Waaqayyoo keessaatii gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 29 walii wajjin ilaallaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Bareden Totoleo. Har'as ayyaanni baay'atee fuula keessan duratti argameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as dubbii ajaa'ibaa tokkoon fidee dhufee jira. Innis kanadha. Dubbiin ajaa'ibaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin ajaa'ibaa yeroo hundumaayyuu kana nuuf ta'uu qaba. Wanti kana caalu wanti kana si ajaa'ibsiisuu danda'u tokko yoo jiraachuu hin qabu. Wanti kana caalaa si na jabeessa jettee ati yaaddu tokko jiraachuu danda'u hin qabu. Sababiin isaas kun dubbii qoramee darbedha. Dubbii jabaataadha. Dubbii lubbuu namatti deebisudha. Dubbii yeroo hundumaayyuu humna namaaf kennudha. Kanatti qaana'uun nurra hin jiraatu. Kanatti hin qaana'iin. Anis kanatti hin qaana'u. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu ani sagalee Waaqayyootti hin qaana'uudha. Phaawulos dubbii Waaqayyootti hin qaana'u. Wangeelatti hin qaana'uudha. Kun nama hin qaanessu. Sababiin isaas kun sagalee Waaqayyooti. Kun geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin isa Waaqayyoo nuuf ijoollee isaa warra taaniif barreeffamedha. Kanaaf kanaa wajjiniin yeroo keenya haa gubnu, kanaa wajjiniin yeroo keenya haa dabarsinu, kanaa wajjiniin jireenyaatti haa gammannu, kanaa wajjiniin jireenyatti haa boqonnu. Affeerraa kootti Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa har'aa immoo viidiyoo gabaabduu isheen qabatti dhufee jira. Innis Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti waa xiqqoo ishee isinitti himaa. Hammanaa fi amma ayyaanni Waaqayyo na gargaara jechuudha. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu. Eebbifama. Irra deebi'een maqaa koo isinitti hima. Boonsaa Addisuun jedhama. Asirratti yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoon isinitti hima. Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoo adda addaa argachuu yeroo barbaadan sagalee Waaqayyoo wanta anaaf ife nan ibsa karaa waan ta'eef karaa YouTube kanaa yeroo hundumaayyuu yoo isinitti tole ta'e subscribe godhaa, share godhaa, hiriyoota keessaniifis ergaa. Kun sagalee Waaqayyooti, kun dubbii Waaqayyooti. Qofamaa tokko yookaan hin qabu. Namoonni karaa kamiiniyyuu sagalee Waaqayyoo dhaga'uun isaanirra jiraata. Namoonni karaa kamiiniyyuu oduu gaarii kana dhaga'uu qabu. Dubbachuu qabna. Warri hin dubbannes warri namoota dubbatanitti dubbannu ofii keenya sagalee Waaqayyoo dubbachuu qabna. Sagalee Waaqayyoo share gochuu qabna. Sagalee Waaqayyootti hin qaana'amu. Amma waan biraa odeessinu, amma waa namarra taasifnu, amma waa'ee nama odeessinu sagalee Waaqayyoo share wallee kuniiti baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Waaqayyoos kanatti gammada. Waaqayyo bara baraan isin haa eebbisu. Waan wal jaallannuuf, waan waliif dhimminuuf, waan keer walii goonuuf baay'een isinitti gammada. Isinis baay'ee natti gammadu. Jireenya amanaa waan wal jajjabeessinuufis baay'een gammada. Jaalala lubbuu wal biraa qabna. Jaalala kennitu jaalala isiniif kenna. Waan kan biraa wanta ittiin wal dubbifamnu kan biraa kamiyyuu qabaachuu dandeenyu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo akka nuti garaa qulqulluu namootaaf waliif qabaannu barbaada. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo dubbii keenyatti isiniif ce'aa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti yeroo dubbatu warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadan isaan qabee jedha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadan isaan qabeedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate jechuun anaaf seera. Warra Kiristoos keessa jiran jechuudha.
warra Kiristoosiin amanan warra waamicha Waaqayyoo amanan jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani hin fo'amne ani hin filatamne jettee yaaddofta taanaan ati duraan dursee yaada Waaqayyoo keessa jirta. Ati duraan dursiteeyyuu maqaan kee jireenyi kee fuula Waaqayyoo dura jira. Jireenya kanaan dura jiraatte jireenya kana booda jiraachuudhaaf jettus fuula Waaqayyoo dura waan ta'eef tareetii Waaqayyoon nagateera Waaqayyoon nan beeku laata jettee yaaddofta taanaan yaaddeen sagalee Waaqayyoo iddoo kanarratti wanti nutti mugeessaa yoo jiraate fakkaattii ilma isaa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiruudha. Fakkaattii ilma isaa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru. Waaqayyoo obboleessa keenya isa hangafa ta'utti hin qaanofne. Waaqayyoo Waaqa ta'etu jiru. Waaqayyoo iddoo hundumaatti al takkaatti iddoo hundumaatti argamuu utuu danda'u. Waaqayyoo waan hundumaayyuu uumuu utuu danda'u. Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa ta'ee utuu jiru nuuf obboleessa isa hangafa ta'utti hin qaanofne. Nuuf obboleessa isa hangafa isa jaallatamaa isa nuti isa fakkaachuudhaaf itti mamamne ta'utti hin qaanofne. Kanaaf immoo nutis sagalee Waaqayyoo kanatti qaanoon nurra jiraatu jechuudha. Dubbii isaatti qaanoon nurra jiraatu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo wanti inni nutti himu yoo jiraate akka nuti isa fakkaannu akka nuti fakkaattii Kiristoosiin qabaannu amala Kiristoos maal ture? Deddeebiin Kiristoos maal ture? Dubbiin Kiristoos maal ture? Ilaalchi Kiristoos maal ture? Akka nuti isa fakkaannuuf waamamneerraa jechuudha. Roomaa boqonnaa 8:29 kan inni nutti himu tokkoffaan fakkaattii ilma isaa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif akka isa taanuuf akka isa fakkaannuuf akka Kiristoosiin fakkaannuuf dubbiin keenya akka Kiristoosiin fakkaatuuf yaadi keenya akka Kiristoosiin akka fakkaatuuf sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu sammuu Kiristoos qabu qabaadha jedha. Akkasumas immoo deddeebiin deebi'aa ture hariiroon namaa wajjin sooshaal laayifiin qabaachaa ture akka nuti qabaannuuf akka nuti isa fakkaannuuf Waaqayyoo nu waameera jechuudha. Waamicha isaatii kana kabajne isa fakkaachuudhaaf dhama'uutu nurra jiraataa jechuudha. Namoonni tokko tareetii jireenya keessanitti yookiin immoo kadhannaa keessanii dubbii keessaniin wantoota garaagaraa gochuu keessaniin soomaaf sagada galuu keessaniin mishigii galuu keessaniin namaaf waan gaarii gochuu keessaniin Waaqayyoon natti gammada jettanii yaadina. Sababiin isaa sagalee Waaqayyoo gaafa nuti isa fakkaannuudha kan nutti gammadu. Akka Waaqayyoo sitti gammadu yoo barbaadate akka Waaqayyoo si jaallatu yoo barbaadate yoo ta'e akka Waaqayyoo jireenya keetti gammadu barbaadda yoo ta'e Kiristoos Yesuus isa fakkaattii isaa akka taanuuf akka nuti isa fakkaannuuf nu uume sana fakkaachuu danda'utu nurra jiraata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababiin isaas wangeela Maatewos boqonnaa 3:17 akkas jedha dhaggeeffadhaa. Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha gammachuun koos isatti raawwatameedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu ilmi koo inni kun isa jaallatamaadha. Gammachuun koo isatti raawwataadha. Gammachuun Kiristoos gammachuun Waaqayyoo karaa Kiristoos nu keessaan raawwata. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo gammachuu isaa ilma isaa Kiristoos Yesuusitti xumurate. Kanaaf yoo isa fakkaannetu yoo Kiristoosiin fakkaannetu yoo dubbii keenyaan Kiristoosiin fakkaannetu yoo yaada keenyaan Kiristoosiin fakkaannetu gammachuun Waaqayyoo karaa Kiristoos nuuf raawwatama jechuudha. Malee kadhannaatti wangeela dubbifachuutti mishii galuutti soomaaf sagadatti wantoota nuti jireenya keenya fuula keenya jabeessuudhaaf goonetti Waaqayyo nutti gammada jennee yaada jirra yoo ta'e dogoggorreerra. Waaqayyo akkamitti nutti gammada? Waaqayyo maal gootee sitti gammada? Yeroo itti Kiristoos Yesuusiin fakkaattu, yeroo itti fakkaatti ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf fakkaattii isaa akka ta'aniif, fakkaattii isaa akka qabaataniif isaan waame warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate sana isaan gidduu jiraattee akka ati Kiristoosiin fakkaattuuf gaafa ati dhamaatu ayyaanni isaas gargaaree yeroo sana gaafa ati taatu Waaqayyo sitti gammadaa jechuudha. Waaqayyo gaafa ati bifa Kiristoosiin, dubbii Kiristoosiin, akeekni Kiristoosiin, sooshaal laayifiin gochaa ture sana dubbii Waaqayyo ilaalcha isaatiin, yaada isaatiin, qajeelummaa isaatiin, garraamummaa isaatiin, gara bal'inaa isaatiin isanni qabaachaa ture sana gaafa taatu Waaqayyo abbaan sitti gammadaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan akka nuti isa fakkaannuuf, akka nuti isatti sinnuuf, akka nuti fakkaattii ilma isaa obboloota baay'eedhaaf fakkeenya ta'e sana akka taanuuf ayyaanni Waaqayyoo nu haa gargaaru. Kana gochuudhaaf yoo maal goonitu
yoo akkamitti isa fakkaachuu dandeenya akkamitti Kiristoositti siquu dandeenya jireenya hancamaa akkamitti jireenya isaa nuti dadhaboodha cubbuu hin goona jennee yaaduu dandeenya garuu ayyaanni Waaqayyoo nama gargaara ayyaanni Waaqayyoo nama guddisa kana keessatti steeponni garaagaraa jiraachuu danda'u akkamittiin fakkaattii ilma Waaqayyoo isaa obboloota baay'eedhaaf fakkeenya ta'e sana ta'uu dandeenya jennee yaaduu dandeenya akka kootti tokkoffaa irratti macaafa qulqulluu kana dubbisuu yeroo hundumaayyuu macaafa qulqulluu dubbisuu qabna. Macaafa qulqulluu dubbisuu otoo hin taane yeroo keenya gubuutu nurra jiraata jechuudha. Gubuu yeroo isin jiru yeroo keenya Baayibilii irratti dabarsuu nurra jiraata. Dubbisuu qofaa otoo hin taane qayyabachuu. Dubbisuu qofaa otoo hin taane immoo jireenya keenya keessatti shaakaluu. Qabxiin lammaffaan immoo kadhannaa. Kadhachuu danda'uutu nurra jiraata. Waaqayyootu dubbachuu danda'uutu nurra jiraata. Waaqayyoo kadhachuu keenya hin fedha. Kadhachuu jechuun Waaqayyoo wajjin dubbii gochuu jechuudha. Waaqayyoo wajjin conversationii gochuu jechuudha. Waaqayyootti dudubbachuu jechuudha. Hariiroo keenya relationshipii keenya Waaqayyootti cimsuu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Steepoota kana lamaan yoo goone fakkaattii ilma isaa obboloota baay'eedhaaf fakkeenya ta'e akka taanuuf Waaqayyoos nu gargaara jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan macaa bara keessanaa eebbisu eebbifamaa. Dubbii sagalee Waaqayyootu yoomiyyuu hin qaana'ina. Anis dubbii sagalee Waaqayyoo kanatti hin qaana'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergaawwan garaagaraa yeroo argachuu barbaadanitti yookaan immoo sagalee ani isinitti dubbadhu sagalee ani karaa chaanalii kana dabarsu dhaggeeffachuu hordofuu yoo barbaadan subscribe godhaatii hiriyoota keessaniifis ergaa yaada jajjabinaas ergaas commentaries wantoota ani fooyyessuu qabus ta'itii sagalee ta'uu danda'a quality video ta'uu danda'a wantoota garaagaraa ta'uu danda'a warri na deeggaraa jirtan warri na jaallachaa jirtan jechuun warri ergaan koo isinitti tole yaada keessanii boqsunaa godha jechuun barbaada galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u dubbii sagalee Waaqayyoo immoo hin lallabna karaa teelegiraamii karaa feesbuukii karaa yuutuub chaanalii karaa tiiktookii karaa inistaagiraamii dubbiin sagalee Waaqayyoon ga'uun dirqamadha namni hundumtuu namni addunyaarra jiru kun hundumtuu sagalee Waaqayyoo dhaga'uun dirqamadha sababiin isaas Kiristoos Yesuus deebi'ee haa dhufuudhaaf namni hundinuu wangeela kana dhaga'uun dirqamadha waan ta'eef kanaaf immoo maranaa jechuun keenya duwwaan nufa jechuun keenya duwwaan Kiristoos deebi'ee dhufaa miti addunyaan akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu ergii hundinuu sagalee Waaqayyoo kana dhaga'aniiti dhumni sin taa'edha sagalee Waaqayyoo hundi namaayyuu addunyaarra warra jiranii kana erga dhaga'aniiti yookaan amma misiraachoo Yesuus erga dhaga'aniiti dhumni hin taa'edha kanaaf dubbadha hin qaana'inaan sodaatinaa wanti nama qaanessu hin jiru wanti nama sodaachisu hin jiru Waaqayyo isin haa eebbisu guyyaa biraa walitti deemnaa yeroo biraa walitti deemnaa ammastii isinii yaada waliif kadhanaaf kadhadhaa anis isiniif hin kadhadhaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Waaqayyo isin eebbisee eebbifamaa. Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo.